Akkuma beekamu Sa'idoodhaa fi Sumayyaarraa dubbachuu dhufee jechuudha. Otuun gara isaaniitti darbee hin dubbatini warroonni haaraa taatan yookaan immoo sabiskiraabii laayikiin goone sabiskiraabiidhaaf laayikii godhaa isiniin jechuun barbaada. Maallaqa asirraa argamu akkama isin beektan hiyyeessotaaf kenna waan ta'eef ofii kootiittiin fayyadamuu isiniin jedheen jira. Kanaafiyyuu hunda isaayyuu hin beektu ijoolleen kanaan dura laayikii gochaa jirtanii kan inni yeroon boqonnaa kootii taa'ee yerootti hojii fixadhee jaartiirra fidee minaan jettu ani taa'ee viidiyoo dalagee tambalalii barbaadee footoo barbaadee maal jedheetti cinqame hojjedhaa jechuu. Kanaafiyyuu isin immoo ilaaluun isin hin dhibu waan ta'eef yoo ilaaluu baattaniyyuu itti banaatii biraa deema maallaqa lakkaa'uu kan inni asirratti hojjechuu fi akka inni maallaqa lakkaa'uu fi jechuu. Kan koo yoo argitan amma tiktookii fi gadhiisee jira yuutuubii kan koo tiktookii fi gadhiisee jira jechuudha. Viidiyoo tiktookii akka isaatii barbaadetti fidee waraabbadhee gadhiisaa jechuudha. Kun immoo kan namaati waan ta'eef yoo xiqqoo ka'ee na adabee xiqqoo ishee bakka nama aarsa jechuu. Kanaafiyyuu ani maallaqa asirraa argamu akkuma isin beektan hiyyeessotaaf kenna isiniin jedheen jira. Gurbaan kaleessa isiniin jedhes biisii ta'ee beektanii kaleessa illee itti barreesse joo dhugaa rabbii mucayyoo haadha buusaa sanaafitu mana bituuf dhaabitu isaaf olii gad deddeemaa jiru beektanii baay'ee tokko biisii ta'ee kanaaf malee niyyuu viidiyoo waraabee naa ergee viidiyocha shershir gootanii hiriyoota keessanii waliin geggeessanii dhugaaf soba koo adda baafattu isiniyyuu jechuudha yeroo sana. Kanaafuu jennaan laayikii sabiskiraabii godhaa isiniin jedhan waan nama arrabsuun fiduu waan nama loliisaan fiduu ani jaruma kanarraa dubbadha jechuudha. Hiccitii isaanii immoo gadi hin baasu hiccitii isaanii isaanumarraa dhageessu waan ta'eef mata waan hin dhagee mata duree irratti illee isinii barreessa malee hunda kana hin dubbadhu jechuudha. Amma sagaleetti qabee ture Sa'idoo sagaleetti qabee eessan akka jiru maalirra akka geesse argattee sagalee isaan dhaggeeffachuutti jira jechuudha. Amma sagalee Sa'idoo dhaggeeffachuutti jira. Ganama telegiraamiidhaan sagalee qabee fi waan inni naan jedhu dhaggeeffachuutti jira jechuudha. Sagalee isaa garuu asirra hin baafne asirra baasuun barbaanne hin jaallatu Sa'idoon nama sagalee isaa maxxansu. Kanaaf jedheen baasuu dhiise maaliif waan iccitiin keessaa naasoftu sagalee namaa fiddee maxxansuun dhorkaadha waan ta'eef yoo gaafattee hiyyamsiiftee maal jette malee hin danda'aman waan akka iccitee akkasiin baasu. Amma sagalee qabuufiitti jira isuma deebiseetan maalirra geessee akkam ta'aa jirta argamteetti moo hin argamne bakkicha jirta moo hin jirre jedhanii gaafachaa jira. Waan naan jedhee viidiyoo yookaan har'aa bor keessaa yoo isaaf mijate innoo joon jedhee viidiyoo gadi isinii dhiisa viidiyoo isaarraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Ani garuu hubadhee adda baafadheetan jira jechuudha. Wabiis immoo gaafachaa waan jira itti dubbachaa jira. Ayyuullee nan dubbisa tasgabbeesseen jira. Isheen keessa jirtu haala nama jibbisiisaati dhugaa dubbachuuf ani dubbadhu asirratti. Isaanimti bahanii dubbatan waan keessa jiran malee ani dhugaa rabbiin dubbadhu. Hedduu baay'ee rakkoodha bakka. Inni ulfaata jireenyi isaanii wanti isaan keessa jiranii baay'ee hidhaadhaa fi ulfaataadha jechuudha. Dhugaa rabbii isaanumarraa dhagaa malee ani kana hunda hin dubbadhu. Kanaaf Sa'idoon egaa haala inni keessa jiru natti himee jira. Bakkichas dhaqeera jechuudha. Inni argateef hin dhabe immoo mata duree irratti isinii barreessa. Isaanumarraa adda baafadha. Wallaahi malee akka isaan itti jiran baay'ee tokko ulfaata. Sumayyaan baay'ee tokko bakka humnaa ol isa joonjessite amma inni ayyuudhaan of ajjeese jedhutti geesse jechuudha. Isheen illee har'a viidiyoo gadhiisti isheenis naguma jirti. Viidiyoo gadhiisti isheenis. Sa'idoon badii guddaa qaba maaliif otuun isa ta'e hin deemuun ture dhugaa rabbii hin deemuun ture maaliif joonjessitee isin dubartii cimtuu sa'ee Sumayyaan dubartii cimtuudha jettanii joonjessitanii ilmi dhiiraa akka itti joonja'uun qabu jaallateen fuunenne silumayyuu dirqiidhaan fuudhe waan ta'eef sababii lubbuu baraaruudhaan fuudhe malee innayyuu jaallatee miti kan fuudhe. Kanatti bakka olii gad ta'anii jireenyi isaanis boocame malee amma waan inni irra jiru isumarraa dhageessu bootaa sana dhaqee rakkoo dhugaa nama gaddisiisa. Sagalee manni naa qabeeyyuu dhugaa rabbii nattaaraan malee inni sagalee waan inni jedheen naa qabe dhugaa baay'ee tokko qalbiinsaa gadi bu'ee bakka joonjee jira dhugaa rabbii baay'ee tokko joonjee dhiisiin deeminii jennaan didee deeme miti reedheen gadda ammas kunoo waan ulfaata dhugaa rabbii dubbachuuf namatti ulfaata. Kanaaf yoo tasgabbaa'ee taa'ee iddooma tokko taa'ee bakka
Isheen ijoollee isaas argaa jira. Ijoolleen isaas homaan taate otoo inni jalaa hafee otoo inni jalaa deebi'ee jechuudha. Kana hundaa cinqii amma kana hundaarra hin ga'u. Kanuma hundaayyuu hin argu ture bakka siqaayuma kana hundaayyuu hin argu ture dhugaa rabbi ammatu jalaa hafee. Ijoolleen isaas nagaadhaatu ijoolleen nagaa ta'uu baattee inuma jiraatti jechuudha. Inni garuu ijoollee komnaam jedheetu takka achiin ba'a takka asiin ba'a. Baay'ee tokko sammuu sanaannessite dhugaa rabbiin nagaa buusuuf malee Sumayyaanis hedduu tokko bakka humnaa ol goote jechuudha. Humnaa ol bakka humnaa olitti taphatte jechuudha. Gaafa ilmi dhiiraas biratti miidhamee jedhu immoo baay'ee tokko si aarsa dhugaa rabbii. Kanattitu diina nutti gammachiise jechuudha. Diinni nutti qofalte jechuudha. Sadeen gaddaa ayyuudhaan dhaqee of ajjeese jedhanii kiroo rekkisii bitee fi diinni jechuudha. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Ijoollee nama haaraa ijoollee warra soddaa kun yuutuubii irraa kiroo rekkisuma ayyuu sana fudhatanii olii gaffii yoo tuktuu hidhatte yuutuubii bandamee gaafa yuutuubii bandanii argitanii. Gaafa yuutuubii bandanii bakka warra amaaraa sanatis nurra dhufa jechuudha. Dhugaa rabbi ana akka kootti akkasii bakka olii gaf fudhatanii itti kolfu jechuudha. Ayyuutti baga jedheeni issee ofaa ajjeeftu jedhaniini utuu dhiiga isaanii ta'e akkasiin jedhanii dhiiga isaanii irra akka isaanii irra goraa jiran nuti beeka waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen keenya immoo ayyuu xiqqeessuudhaan ayyuu loluudhaanitu mataa ishee gaccabsitu jechuudha. Hin lolinaa ilmi namaa waan ta'u hin beekani waan ta'eef rabbumaan nama joonjessaa. Jaallatanii miti beektanii isheen jaallattee miti rabbumaati ishee joonjessee malee silaa sa'aatii kanatti sa'aatii isheen itti bashannantee abbaa manaa isheetii isheen koortee waan hundumaa argitee nyaatuma gaarii tokkollee wajjin teessee nyaattee algaama gaarii tokkorra wajjin raftee buna danfiftee fi abbaa manaa koo jettee nyaatuma gaarii tokko hojjettee takkaayyuu hin laannee fi kan isheeyyuu jireenyi isheeyyuu jalaa burchaate sababii kanaatti jechuudha. Kana hundaa kan raawwate rabbumaadha waan ta'eef du'aa'ima gochuufidha malee itti murteessuun arrabsuun hin danda'amu. Baadii waan tokkollee waan gooteen qabdu jechuun namni jaallate waan hin godhin hin jiru utuu isin ta'ees akkasuma wallaahitu jaallattanii dhabdanii akkasin halkanii guyyaa ofoo qabultan hin beekna jechuudha. Namni jaallatee dhabee irri barrafuu ofoo qabula. Kanaaf iseetti murteessitanii diinillee ishee arrabsitee shobbaa gajeetti baga otoo fajjeefte qaawwa hin gootu jireenya Sumayyaa jettee jireenya Sumayyaa balleessite ofiiseeti jiruu gaarii jiraachaa jirte. Jiruu gaarii maal jiraatte? Jiruu gaarii maal jiraatte? Abbaan manaa kun hoteela ta'a isheen mana keessa teessi jiruu gaariidhaa kun jireenyaa kun halkanii guyyaa boosse qabbanuma argiteetti ergeerumte. Dhugaa rabbii gubannaa malee gubannaan irratti darbite sababii wallaalummaa seetii kanarra buute kanaafuu jennaani rabbiin Sumayyaa garaa laaffisu dhugaa rabbi du'aa'ima godhaafii isiniin qeebalamaa dhugaa rabbiin garaa laaffisee fi ishee itti mul'atte nagaan fudhatee galee dubbiin kana hundaan jiru jechuudha wallaahi. Kanaaf hedduu tokko nama aarsaa akkasii ijoollee keenya sabiskiraabii laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa rabbi viidiyoo tokko lama gadhiisee maallaqan herregaa maallaqa sana akkuma beektan hiyyeessotaaf laanna waan ta'eef hadaraa keessanii laayikii sabiskiraabii godha. Ani isinitti himu wallaahi ofii keessan yeroo hundaa isinitti himu maaliif hin beektu waan ta'eef namni haaraayyuu akka tasaa hin dhufne malee warri duraanii hin beektu waan ta'eef hadaraa keessanii laayikii sabiskiraabii godha. Nama bukkee gagga'uu dandeessa hiriyoota keessaniif sheerii godha isiniin jechuun barbaada. Akkasii waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa ulfaadhaa waan jiru. Waan isaan irra ga'anii viidiyoo isaan irra dhaggeeffadhaan hunda isaayyuu nan beeka hunda isaaniitu nan haasa'an beektu mitiire kanaafuu hin beektu kanaan dura sagalee isaanii waraabee fidee argii isaan ture ani itti haasa'an jira garuu asirratti fidee iccitii isaanii naasa'u isaanumarraa ilaalladha isaanumarraa argaa malee waa hunda fidee asirratti hin odeessu isiniin jechuu barbaada caafii isiniin rukuta malee jechuudha. Akkasii kaa ijoollee keenya galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessaniyyuu.